Dhaggeeffattoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhihaanne isinitti muunkaasifaana turu'aane jirsoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti abbootii amantaa maanguddoo lagaa daa'immanii fi dubartoota dabalate mana hidhaa keessatti darraa cimaan irra gahaa jiraachuun barame. Bal'ina isaa Umar Sabawaan qindeeffate qaba. Abbootii amantaa manguddoo lagaa osoo hin hafin Walloo keessatti hidhaan dararamaa jiru. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti abbootii amantaa manguddoo lagaa dubartii osoo hin jenne mana hidhaa garaagaraatti finxaaleyyii Amaaratiin dararamaa akka jiran jiraattonni dubbatani. Aanaa Jillee Dhumuugaa irraa namni Sheek Hussein Abbaa Muudaa jedhamu badii tokko malee poolisii federaalaatiin qabame liyyuu haayilii Amaaraatiif dabarfamee kenname yeroo ammaa kana mana hidhaa Shawaroobii keessatti dararamaa akka jiru maatiin madda nageenyatti himani. Sheek Hussein Abbaa Muudaa nama umrii 78 yoo ta'u dhibee sukkaaraa kan qabuu fi yoo yeroon nyaata fi dhugaatii hin arganne akka malee dhukkubee kan mana hidhaa sana keessatti miidhamaa jiru jedhani. Kana malees kan sagalee dhabee hidhaa sana keessatti dararamaa jiru lakkoofsan hangana jedhamee ibsamuun nama rakkisa jedhu maddi keenya kuni. Waraanni faashistii Abiy Ahmad uummata nagaa irratti dhukaasa banuun miidhaa qaqqabsiisee jira. Bal'ina isaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Waraanni faashistii Abiy Ahmad uummata nagaa irratti dhukaasa banee jiraachuun barame. Waraanni faashistii Abiy Ahmad uummata nagaa irratti dhukaasa meeshaa gurguddaa banee jiraachuun dhaga'ame. Guyyaa kaleessa jechuun gurraandhala 2022 waraanni ergamtuu bilxiginnaa daandii gara magaalaa Amboo nama geessu irratti dhukaasa banee nama 4 ajjeesee jira. Waraanni bilxiginnaa kufaatii irra jiru kun bakkoota garaagaraatti dhukaasa uummata nagaa irratti banuun ajjeesaa jiraachuu irra deddeebiinsiniif gabaasa turuun keenya ni yaaddatama. Akka maddi keenya gabaasa nuuf laate jedhutti namoonni 4 guyyaa kaleessa ajjeefaman kana ammaaf maqaa adda baafachuuf karaa gadi baanuun dhabne jedhu. Achuma naannaha magaalaa Amboo cinaatti kan argamtu Aana Dirree Incinnii jedhamtu waraanni faashistii Abiy Ahmad maqaa waboo sakattaa'uun bobbaafaman shamarree Oromoo waggaa 12 taate haala suukanneessaa ta'een gudeedanii biraa deeman jedhu. Kanumaan wal qabate waraanni murna bilxiginnaatiin hoogganamu kun Harargee lixaa Aana Mi'eessoo keessatti uummata nagaa irratti gocha suukanneessaa raawwachaa jiraachuu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Waraanni bilxiginnaa kun dheengadda dargaggoota hedduu Harargee lixaa fi Harargee bahaa keessaa ukkaamsanii yoo deeman guyyaa kaleessaa fi har'aa kanas ganda san keessa deemuun uummata nagaa haala suukanneessaa ta'een darraa jiraachuu uummatni naannichaa himataa jiru. Itaaliin walta'iinsa waraana Itoophiyaa waliin qabdu addaan kuttee jiraachuun barame. Bal'ina isaa Said Dawwee waan qindeeffate qaba. Itaaliyaan walta'iinsa waraana Itoophiyaa waliin qabdu addaan kutte. Biyyattiin walii galtee waraanaa kanaan dura Itoophiyaa waliin qabdu adda kutuu ishee kan ibsan ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itaalii Loorenzoo Guareeniiti. Itaaliin walii galtee waraanaa kan adda kutte meeshaalee waraana Itoophiyaaf ergitu badiif oolaa jiraachuu irraa kan ka'e Faana Oroomaan qondaalota biyyattii waabeeffachuun gabaasee jira. Bulchiinsi Abiy Ahmad wal waraansa guutuu biyyattii keessatti qabsiisee lammiilee biyyattii hedduun gaaga'ama ulfaataaf simatamaniiru. Adeemsi bulchiinsa Abiy Ahmad filate kun sarbamiinsa mirgoota dhala namaa suukanneessaa fi sababa ta'eeraa bu'uuruma kanaan teessuma Itoophiyaa biyyoonni lixaa hariiroo Itoophiyaa waliin qaban adda kutaa jiru. Itaaliin hariiroo walta'iinsa waraana mootummaa Itoophiyaa waliin qabdu adda kutuunis bu'aa ataakaroo bulchiinsa Abiy Ahmad hawaasa addunyaa keessaa immoo biyyoota lixaa waliin seeneeti jedhu xiinxaloonni. Mootummaan Faransaay bifuma wal fakkaatu kanaan dura hariiroo walta'iinsa waraana mootummaa Abiy Ahmad waliin qabdu adda kutuun isaa ni yaadatama. Bulchiinsa Abiy Ahmad jalatti Itoophiyaan qoqqobbii diinagdee fi dippiloomaasiitiifis saaxilamtee jiraachuun ni beekama. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhihaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaatti fufaan gama kiyyaan nagaatti isiniin jedha.